Otuu anaan hin jaallatiin dubartii Saddet jaallatee ture. Ani maqaan koo Caaltuun jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Shawaa Kaabaa ganda qotee bulaa keessattidha. Anis umriin koo barnootaaf ga'ee maatiin koos barnoota na galchanii kutaa hedduu toon baratiin dargaggeessi kutaa 11ffaa baratu tokko gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Kana duratti jaalalli eenyumarraayyuu na qabee waan hin beekneef lapheen koo salphaatti isaaf booji'amuu dandeesse. Anis akka obboleessa kootti salaaluu waan hin jalqabeef turtii ji'a muraasaa booddee gaaffii jaalalasaa tole jedheen fudhadhe. Otuma jennuu lamaan keenyis jaalala keessa seennee ani karaa kootii jaalala dhugaa ta'ee fi keessa koo hedduu gammachiisu isa waliin dhandhamachaan ture. Jaalalleen koo yeroo sanatti barataa kutaa 11ffaa fi maatiin isaallee harka qalleeyyii waan turaniif anaaf immoo abbaan koo wanta ani isa gaafadhee fi wanta naaf kenni jedhe hundumaa waan naaf kennuuf maatii koorraa fuudheen jaalallee koo gargaara ture. Maatii koofis dubartii hangafaa waan hin tureef akka qananiitti na ilaalu. Jaalalleen koos hedduu akkana jaallatu kan natti himuu fi kanaan duratti nama tokkoyyuu jaallatee akka hin beekne afaan isaatiin natti hime. Haa ta'uutii garuu deemeen hiriyoota koo biratti nama keessi koo baay'ee jaallatuu fi amaneen itti of laadhe waan ta'eef jaalalleen koo isa kanadha jedheen kana dura nama jaallatee akka hin beeknee fi ana waliin qofa gara fuulduraatti ta'uu akka barbaadu hiriyoota kootti icciitii koo baasee ni madhe. Battaluma kana isaanis kolfa keessaa fuudhanii natti qeessuu jalqabanii. Dhuguma jaalalleen kee si dura nama biraa jaallatee hin beeku jedhanii yeroo na gaafatanis ani kan jaalallee koo malee kan isaanii maalin amanaatii garaa guutuudhaan eeyyeen jedheen deebiseefi. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni koo dubbiin akka kanaa akka hin taanee fi kanaan durattis dubartoota 8 ji'a tokkoofillee kan inni waliin hin turre maqaadhaanii hiriyootuma koo keessaallee namoota inni tuttuqe akka jiran lakkaa'anii natti himanii. Anis yeroo sanatti dabaree koo isaanitti kolfeen maal hiriyoonni koo kuni nagoomataniiti moo kan keessi koo jaallatu ani hiriyoota koodha jedheen kan isaanitti hime kan isaan narratti busheessani jedheen dubbii isaanii furachuu dideen gara mana kootti deebi'ee galee. Namni jaallate jaamaadha akkuma jedhan anis ijji koo dhugaa arguu didee onneen kiyyas kan inni naan jedhe malee jettee dubbii namaa fudhachuu diddee jaamte. Turtii yeroo muraasa booddee hiriyoonni koo otuma na waliin jiruuyyuu jaalallee gara biraa akka inni qabatee deemu gurra kootti dhufanii natti himanii. Haa ta'uutii garuu yeroo sana ani sobaan adda nu baasuuf jedheen hinumaa jaalallee kootiin hiriyoonni koo kana natti dubbatanii jedheen dubbii sobaa akka ta'e tariisiitiinis narraa adda baasuuf akkuma ani dubbii kee fudhadheen dhageenye atis hin dhagayin jedheen jaalallee kootti hime. Innis yeroo sanatti tole yaa caaltuu koo baguma kan koo taate naan jedhee adda koo keessa na dhungate. Macaafa qulqulluus qabatee yoo ani sirraatii adda bahe kanan dhalchinaan guddatiin kanan biqilchinaan margiin jireenyi koo nagaanaan argatiin jedhee kakate. Anis dhugaa sedheen amantii guutuudhaan isa fudheen jireenya jaalalaa koon itti fufe. Haa ta'uutii garuu dubbiin akkana hin turre. Anis miilla faana isaa qoradheen wanta hundumaa yeroon bira ga'u guyyaatti yoo xiqqaate dubartii 10 waliin haasa'aa oola. Akka ani dhugumattis jaalallee isaa 9ffaan ta'e keessi koos fudhatee amane. Hinumaa 9ffaa miti 90ffaa akka hin taaneyyuu nan shakke. Haa ta'uutii garuu jireenya jaalalaan jalqabe jedheen tarii gaa'ela booddee duriyummaa isaa dhaabuu ni danda'a jedheen wanta hundumaa ofseen isan argu akkan argineetti
isan dhaga'u akkan dhageenyetti qabadheen otuu keessi koo gubatuu otuu keessi koo waadamuu hanga dhumaattis faana dhaabachuu yaale barnoota isaa hanga baratee fixuttis tariin rakkata jedheen maatii koo eeyyamsiiseen ofii barnoota koo addaan kuteen gara biyya hambaatti imaluunis isa gargaaruun jalqabe. Hiriyoonni koo tokko garuu erga eebbifamee booddee si ganuu danda'a hinumaayyuu duuriyyee dheeronaan jedhan amaneen keessa kootii fudhachuu dide. Haa ta'uutii garuu erga eebbifamee waggaa tokko guutee bilbila koo irratti natti bilbilee yaa jaalallee koo durii waggaa hedduu na waliin turtee yeroo hedduus bakka rakkadhetti na gargaarte kanaan booddee bilbila koo irratti naan bilbileeni jaalalleen koo isheen gara biraa siitiin olitti naanna jaallattu biyya alaatii galtee waliin jireenya keenya dhaabbachuufidha kanaan booddee nan jeeqiin jireenya gara biraa barbaaddadhuutii jiraadhu naan jedhee bilbila isaanarratti cufe bilbila narratti cufuurra darbees bilookki na godhee karaan ani isa qunnamu hundumaa na jalaa oggure guyyaa inni jecha kana natti dubbatee bilbila narratti cufirraatii kaasee sammuu koo wallaale biyya ormaa keessa taa'eenis lubbuu koo balleessuudhaaf yoo xiqqaate si'a sadii yaale haa ta'uutii garuu lubbuun koo kanaan akka dabartu rabbi waan hin feeneef wanti kun milkaa'uu hin dandeenye qorichiin fudhadhe keessa koo waan baay'ee miidheef waggaa tokko guutuu gara biyya kootti deebi'een sireerra ciisaan bahe rabbis na gargaaree gara fayyummaa kootti deebi'een gara biyya hambaatti deebisee imale erga walirraa adda baanee anis isaaf garaa kutadhee kunoo gara waggaa 3 lakkoofsisaan jira. yeroo ammaa kanattis an jireenya gammachuu fi jaalala qabu waaqa koo waliin galateeffadhee jiraachaan jira. Inni garuu erga narraa adda bahee daa'imni isaa si'a 2 jalaa boqottee haadha manaasaa waliinis gargar bahanii balaan konkolaataas si'a 2 isa mudatee miila isaatiin qaama miidhamaa ta'ee otoo lubbuun jiruu rakkoo kana hundumaa argaa jira. Ani ofii kootiif waantan jedhu hin qabu. Jechuma afaan isaatiin macaafa qulqulluu qabatee kakateen Rabbi addunyaa kanarra akka jiru hojiidhaan natti argisiisaa jira. Dhalliin alchee naan guddatiin jedhe ijoolleen isaa 2 akka dhalatanitti jalaa boqotanii jireenyi koos naaf hin ta'in akkuma jedhee kakateen haati manaasaa irraa adda baatee innis qaama miidhamaa ta'ee afaan dubbateen hidhamee jira. Ani isaatiif Rabbi isaa furuu dhiifama haa godhuufi malee jechi ani jedhu hin jiru. Haa ta'uutii garuu ergan isarraatii adda bahee jireenya jaalalaa goradheen ittiin milkaa'uu hin dandeenye. Dhiironni hundinuu ija isaatiin natti argamu. Yoo ani hiriyaa qabadhe dhuguma booddee hin naganu jedheen of kennee jaallachuu keessi koo sodaachaan jira. Jireenyi of hin kennine immoo bu'aa ba'iin waan duubatti nama deebisuuf homaa laga nama hin ceesisu. Mee yaa hiriyoota koo maal gochuu akkan qabu yaada keessan naaf barreessa. Ani obboleettii keessan caaltuu biyya hambaarraa nagaatti galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u. Guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi caaltuun biyya hambaarraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi. Jireenya jaalalaa kee tursuudhaaf wanta ati goote baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'utii garuu deebiin jaalalleen keessiif kenne hunduma keenya iyyuu gaddisiiseera. Rabbi immoo akkuma argaa jirtu hojii isaa laachaafi jira. Safartuu safaraniin deebisanii safaratu kan jedhan obboleessi keenyi rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Rakkoo kana immoo kan ofitti fide ofuma afaan isaatii dubbatee malee namni gara biraa abaaree yookiin arrabsee isarra geessiseeru hin jiru. Kakaan wanta salphaa miti. Jireenya keessatti goondaa ta'ee wanta goonuuf hojjennu irratti duuba keenya hordofeen waliin dhufa. Obboleettii keenyaaf dhaamsa ani dhaamuu barbaadu wanta ulfaatu ta'us haa ta'uutii garuu wanti kaleessa si mudate deebisee akka har'a si
si mudachuu hin dandeenyetti yaadiitii jireenya kee borii tolchachuudhaaf karaa qabadhu kan jedhu dhaamsa siif hin qaba. Namni hundi nama ganuu fi nama kakaakaadu miti. Wanta ati goote kana hundumaatiif Waaqayyo beenyaa akka inni siif kaffalu jireenya kee keessatti homaan shakkiin siin jechuun barbaada. Dacheen kun kan namatti toltu nama miidhameedhaaf beenyaa ni kaffalti. Atis obsisiin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan obboleettii keenyaaf akka laattanii fi komentii jalatti kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhes kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin akka taataniif kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe erga gootanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa koo karaa teelegiraamii 937 naaf ergitanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniifillee guddaa galatoomaa isiniin jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiista Shoomeedha. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbi bakka jirtan hundumaatti fayyaaf nagaa isiniif haa laatu. Turtii gaarii.